Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu keenya qabannee walitti deebineetiin jirra hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeera gara oduu har'aaf qabanneetti isin dabarsa. Kitaabni Jawaar Muhammad barreesse torbaan dhufuun Keeniyaa Naayiroobitti eebbifama. Jawaar Muhammad seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti nama gameessa kan ta'e kitaaba mata dureen isaa hin gaabbu jedhu barreessuun isaa guyyoota muraasa dura maxxansuun ni yaadatama. Kitaabni kun afaanota lamaan kan barreeffame yommuu ta'u afaan Oromootiin hin gaabbu yoo jedhamu afaan Amaariffaan ammoo moggaasa Alit Tsatsatim jedhu argateera. Kanumaan wal qabatee qophii addaa kitaaba kanaaf jecha gara Jaarmaniitti akka imalus himeera. Qabsoon hidhannoo kufaatii namoomaa fi mancaatii qabeenyaa hordofsiisuu malee nageenya waaraa mirkaneessuu hin danda'u jedhan hayyoonni. Qorataa fi barsiisaa saayinsii siyaasaa hariiroo idil-addunyaa Yuunivarsiitii Niiw Jeersii Dr. Chaan Yuum qabsoo hidhannoo kutaalee hawaasaa hubannoo siyaasaa hin qabne keessumaa dubartootaa fi daa'immantu irra caalaa miidhama jedhan. Yeroo dhihoo as humnoonni hidhatanii socho'an mul'achaa jiraachuu eeranii walitti bu'iinsa uumamaniin mancaatiin hedduus argameera jedhan. Jaarraa 21ffaa keessaa qabsoo hidhannoo caalaa qabsoo nagahaatu filatamaadha jedhanii hidhattoonni hidhannoo caalaa siyaasa nagahaan ilaalcha isaanii tarkaansifachuun akka danda'amu himaniiru. Kana hubachuun namoonni hidhatan mootummaa waliigaltee uumuu eegaluun jajjabeessaa ta'uu fi kun hunda injifannoo akka taasisu himaniiru. Hidhattoonni jeequmsa hawaasummaa uumamu tilmaama keessa galchuun gara waliigaltee nagaatti akka deebi'anis akeekaniiru. Mootummaan gareewwan hidhatanii waliin waliigaltee taasisaa jiraachuu fi kanneen hafan gara nagaatti akka dhufaniif haala mijeessuu akka qabus ibsaniiru. Hayyuun damichaa obbo Dayyaanoo Daallee gama isaaniitiin gara waliigaltee nageenyaatti deebi'uuf tattaaffii taasifamu daran kan tumsan ta'uu himaniiru. Naannoo Oromiyaatti waliigaltee nagaa geggeeffamee garaagarummaa siyaasaa humnaan furuuf akka hin hundeeffamne kan taasisudha jedhanii garaagarummaan hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa wayita jiraatu mariin furuun akka addeeffamu kaasaniiru. Waliigalticha fudhatama dhabsiisuuf xiinxalli shiraa garaagaraa kennamaa akka jiru eeranii hayyoonni siyaasaa fedhii dhuunfaa isaanii irraa gatii nagaa hubachuun waliigalticha deeggaruu akka qaban himani. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa qorichaalee fi galteewwan wal'aansaaf oolan birrii miiliyoona 800 olitti tilmaamamu hospitaalota 5f dabarseera. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Hajji Ibraahim Tufaa galteewwan wal'aansaa fi qorichaalee kanneen hospitaalotaaf dabarsaniiru. Qorichaalee fi galteewwan kunneen dhaabbata deeggarsa Musliimaa Ameerikaa irraa qindeessummaa Ustaaz Abubakar Ahmadiin kan argame ta'uunis himameera. Deeggarsi taasifames hospitaalota Dilcoorraa, Asoosaa, Jijjigaa, hospitaala sadarkaa jalqabaa Muhur Akliilii fi hospitaala sadarkaa jalqabaa Silxeetiif kan ta'u himameera. Dhaabbileen barnoota olaanoo gulantaa Piroofeesarummaa guutuu akka hin kennine dhorkaman. Gulantaan Piroofeesarummaa muddee 6 bara 2016 irraa eegalee dhaabbileen barnoota olaanoo kennamee fi gara fuulduraattis kan kennamu fudhatama akka hin qabne ministeerri barnootaa beeksise. Marichi qajeelfama guddina sadarkaa hojjettoota Akaadaamii Onkololeessaa 4 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee hojii irra kan turee fi raawwii irratti qaawwi akka mul'ate fooyya'aa jiraachuu himaniiru. Haaluma kanaan fooyya'insi kun xumuramee dhaabbilee barnoota olaanoo hundaaf hanga ergamanitti kenniinsa guddinaa gulantaa Piroofeesarummaa yeroodhaaf dhorkamuun ministeerichi xalayaa adoolessa 24 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhaabbilee barnootaatiif barreesseen himaniiru. Haa ta'u malee ministeerichi xalayaa deebii muddee 1 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhaabbilee barnoota olaanoof ergeen dhaabbilee tokko dhorkii kana cabsuun haala qajeelfamichaa hin hordofneef toomina hin qabnee fi riifoormii mirkaneessaa qulqullina barnootaa cabseen gulantaa Piroofeesarummaa kennuu itti fufaniiru jechuun hubachiiseera. Gulantaan Piroofeesarummaa muddee 1 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee kenname fudhatama akka hin qabne kan ibsee ministeerichi qaamoleen hoggansa ol'aanoo fi boordii hoggansa dhaabbilee barnootaa ol'aanoo hanga qajeelfamni fooyya'ee xumuramutti obsaan akka eeggatan hubachiisaniiru. Ameerikaan daandii qilleensa Itoophiyaa adabde. Ameerikaan daandii qilleensa Itoophiyaa fi Idhaad adabuun ibsame. Ministeerri geejjibaa Ameerikaa sababa zoonii balallii xiyyaaraaf hin eeyyamamne irra balali'uun daandii qilleensa Itoophiyaa doolaara Ameerikaa 400 fi 25,000 fi daandii qilleensa Idhaad doolaara 400,000 adabuu beeksiseera. Murteen adabbii kun kan darbe qorannoo biiroo eegumsa fayyadamtoota aviyeeshinii geggeesseen hordofeetti jedhameera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa koodii United Airlines ofirraa qabu balallii Itoophiyaa fi Jibuutii gidduutti bara 2022 hanga 23tti geggeesseen kan adabame yommuu ta'u, kan Ithaad ammoo gosa xiyyaaraa Jet Blue Airways B6 fayyadamuun balallii Ameerikaa fi Gamtaa Emireetota Arabaa gidduutti hagayyaa 2022 hanga ebla 2023 taasiseen adabameera.
Balalliin kunneen eeyyama malee taasifamuu eeruun erga akeekkachiifni kennamee boodas xiyyaaronni kunneen balalii itti fufuun qorannoon agarsiisee ni mul'isa jedhame. Gareen TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu gareen bulchiinsa yeroo fi Geetaachoo Raddaa gaantummaa biyyaalessaa dabalatee yakka adda addaa raawwataniiru jechuun ibsa baaseera. Erga waraanni Tigraay waliigaltee Piriitooriyaan xumurame obbo Geetaachoo Raddaa ammoo pirezidaantii yeroo fi naannichaa ta'uun filatamanii as TPLF bakka lamatti qoodamuun wal himachaa fi wal akeekkachiisaa turaniiru. Keessumaa erga korri TPLF boordii filannoo biyyaalessaan beekamtii hin arganne xumura bara darbee keessa geggeeffame as wal dhabdeen hooggantoota TPLF gidduutti akkaan hammaateera. Torbaan darbees wal dhabdee gidduu isaanii hiikuuf obbo Geetaachoo fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dabalatee hooggantoonni TPLF Finfinneetti muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadii fi hooggantoota olaanoo federaalaa biroo waliin marii taasisuun ni yaadatama. Haa ta'u malee muddee 11 gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu hooggantoota bulchiinsa yeroo keessa jiran irratti himata guddaa dhiyeessaniiru. Gareen Dabratsiyoon obbo Geetaachoo Raddaa fi hooggantoonni isaa waliin jiran paarticha keessaa ari'amuu fi hooggansa bulchiinsa yeroo fi maqaa TPLF'n qabatanis akka gadhiisan irra deddeebiin gaafachuun dhimmicha mootummaa federaalaaf dhiyeessaniiru. Ibsa roobii darbee baasan irratti yaadni pirezidaantichi bulchiinsa yeroo fi bakka buusuuf dhiyaate torban lama keessatti kan ilaalamuu fi dhimma adeemaa jiru irra ta'e himaniiru. Haa ta'u malee muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad hanga naannoo Tigraayitti filannoon idilee geggeeffamee bulchiinsi biraa filatamutti Geetaachoo Raddaa itti fufee geggeessa jedhaniiru. Gareen TPLF ibsa baaseen obbo Geetaachoo Raddaa fi hooggantoonni isaan waliin jiran garee TPLF irraa fottoqe jechuun erga ibsanii booda faayidaa uummataa dabarsee kenne jechuun himataniiru. Garee gantummaa biyyaalessaa raawwatee fi faayidaa uummataa dabarsee kennuun mootummaa federaalaaf gaaffii dhiyeessee maqaa garee TPLF xureessaa jira jedha ibsichi kun. Gareen TPLF irraa fottoqe kun yaadonni mootummaa federaalaaf dhiyaate maqaa humna Tigraay kan xureessu loltoota duraanii hidhannoo kan hiikkachiisee fi adeemsa haaromsaa ariifachiisuun humni Tigraay akka hidhannoo isaa hiikkatu godheera jechuunis himateera. Dabalataan humni Tigraay akka gara waraana Itoophiyaatti akka makamuu fi hanga adeemsi hidhannoo hiikkachuu xumuramutti hoogganaa isaa jala akka turu gaafateera. Dhimmi biraa ittiin himate ammoo karaa seeraan alaa albuunni naannicha keessaa bahaa jiraachuudha. Dabalataan maqaa jijjiirama fiduu jedhuun uummata Tigraay fi loltoota naannichaa bittinsuun manneen maree aanolee diiguudhaan naannichatti warraaqsa kaasuuf hojjechaa jira jedhe. Rakkoo naannicha mudate kana yeroo gabaabatti sirreessuu fi daandiitti deebisuuf qabsootti gallee jirra jedhan warri Dabratsiyoon. Gareen Geetaachoo Raddaas ibsa akkanaa ilaalchisee deebii tokkollee hin kennine. Shakkamtoonnis shororkeessummaa fi socho'aa turan magaalaa Finfinnee keessatti to'ataman. Magaalaa Finfinneetti shakkamtoonni garee finxaaliyyii gocha shororkeessummaa fi socho'aa turan hordoffii taasifameen to'atamuu poolisiin federaalaa beeksiseera. Poolisiin federaalaa akka beeksisetti namoonni dhuunfaa 4 shororkeessummaan shakkaman kunneen magaalaa Finfinneetti gocha shororkeessummaa raawwachuuf rasaasa qawwee Kalaashnikoof 120 fi boombii F waan qabatanii osoo socho'aa jiranii to'annoo jala ooluu isaanii himame. Akka odeeffannoon poolisii federaalaa irraa argame mul'isutti shakkamtoonni kunneen hordoffii cimaa miseensonni poolisii federaalaa Itoophiyaa taasisaniin muddee 4 bara 2017 harkaaf harkatti to'annoo jala ooluu poolisiin beeksiseera. Poolisiin federaalaa hawaasni hanga ammaatti hirmaannaa taasiseen galateeffamuu akka qabu himaniiru. Kana malees uummanni appilikeeshinii hirmaannaa lammii fayyadamuudhaan yookaan sarara bilbilaa bilisa 991 bilbiluun sochii akkanaa yoo argan akka nu biraan gahan jechuun waamicha dhiheesseera. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun keenya akkuma tufetti jira gara oduu biyya alaattis hin dabarsina. Biyyoonni miseensa naatoo waraana gara isaaniitti deemaa jiruuf of qopheessuu akka qaban barreessaan olaanaan naatoo himan. Barreessaa olaanaa dhaabbata waliigaltee Atlaantik kaabaa naatoo Maark Ruut biyyoonni miseensa gamtichaa ta'an Raashiyaa waliin lola gara fuulduraatti taasifamuu danda'uuf qophii miti yeroon yaadni kun itti jijjiiramus ammaa miti jedhan. Maark Ruut akka jedhanitti Raashiyaan Yukureen waliinis ta'ee nu waliin waraana yeroo dheeraaf qophaa'aa jirti jechuun haalli nageenyaa amma jiru hammaataa ta'uu fi dhaabbatichi kanaaf of qopheessuu akka qabus dubbataniiru. Biyyoonni miseensa naatoo ta'anis baasii ittisaa fi waraana isaanii dabaluu fi cimsuu akka qabanis akeekkachiisaniiru. Maark Ruut kan dubbatan Doonaald Tiraamp White House seenuun dura miseensota naatoo ittisaa irratti baasii gahaa hin ramadneef Ameerikaan eegumsa hin kennitu jechuun erga dubbatanii booda. Biyyoonni miseensa naatoo ta'an bara 2021tti waggaatti galii waliigalaa biyyaalessaa isaanii keessaa yoo xiqqaate 200 deeggarsa ittisa waraanaaf akka baasan waadaa galaniiru. Balaa guddaa Raashiyaa irraa gara isaaniitti deemuuf baasiin kun ga'aa akka hin taanee fi kana caalaa barbaachisaa ta'us itti dabalaniiru.
Ameerikaan deeggarsa meeshaa waraanaa haaraa doolaara miiliyoona 500 Yukureeniif akka kennitu beeksifte. Bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden kamisa kaleessaa paakeejii gargaarsa meeshaa waraanaa haaraa doolaara miiliyoona 500tti tilmaamamu ifoomsuu isaa Ministeerri dhimma alaa biyyattii Antooniyoo Bilinkan ibsa isaaniitiin himaniiru. Dubbi himaan White House Joon Kirbii kanaan dura Ameerikaan hanga dhuma bulchiinsa kanaatti Yukureeniif deeggarsa dabalataa kennu itti fufti jechuun isaanii ni yaadatama. Washington guyyoota 10 dura meeshaalee waraanaa ciccimoo doolaara Ameerikaa miiliyoona 725 akka ergitu beeksisteerti. Paakeejiin kun rasaasa sirna rookeettii meeshaa waraanaa sochii olaanaa fi misaa'ela saffisaa ol'aanaa kan of keessaa qabus jedhameera. Doonaald Tiraamp Keerii Leek akka sagalee Ameerikaa hooggantuuf filatan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet filatame Doonaald Tiraamp nama siyaasaa fi gaazexeessituu Ariizoonaa duraanii Keerii Leek hooggantuu sagalee Ameerikaa yookaan VOA taasisaniiru. Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaa Tiruuz jedhamu irratti akka maxxansanitti Keerii Leek Daayireektara sagalee Ameerikaa ta'uun akka tajaajiltuuf kaadhimamuu koo gammachuun ibsa jedhee kana dura oduu dhiyeessituu Fox News kan dhaabbata Phoenix Network Ariizoonaatti argamu kan turte yeroo dhihootti nama hoggana dhaabbata miidiyaa idil-addunyaa Yuunaayitid Isteetiif kaadhimamuu waliin duudhaa Ameerikaa walabummaa dabalatee addunyaatti tamsa'u haqaa fi sirrii mirkaneessuufi jedhan. Bara 2021tti hojii gaazexeessummaa hojjechaa kan turte Leek ogummaa waggoota 27 hojjechaa turte keessaa ba'uun bulchaa Ariizoonaa ta'uuf dorgomteerti. Filannoo bara 2024 irratti seeneetiif dorgomtee garuu osoo hin milkaa'in hafeera. Hoogganaan sagalee Ameerikaa amma aangoo irra jiru Maayik Abraamowiz ergaa iimeelii kamisa ganama hojjettoota isaaniif erganiin Leek hojjettuu sagalee Ameerikaa ta'uun kaadhimamuu roobii galgalaa kaasee ergeera jechuun garuu kan miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfameen alatti odeeffannoo dabalataa hin qabu jedhan. Walharkaa fuudhinsa aangoo fi sagalee Ameerikaas ta'ee kan dhaabbata miidiyaa Yuunaayitid Isteets karaa gaariin akka ta'u nan simadha jedhan. Adeemsa isaa hordofuun Daayireektara sagalee Ameerikaa haaraa ta'uun muuduun nan tumsa jechuun dubbataniiru. Hoogganaan dhaabbata miidiyaa idil-addunyaa Yuunaayitid Isteets aangoo hoogganaa neetworkii qacaruu yookaan ari'uu qaba jedhe. Garuu seera isaa paartii lamaanii kan ji'a muddee bara 2020 darbeen hooggantoonni neetworkii filannoo harka caalaa gorsitoota boordiidha jedhaniiru. Boordiin kunis barri tajaajilaa isaanii waggaan kan dhagahamu miseensa 6 kan qabu kan pirezidaantii ministeera haajaa alaa dabaluun muudamaniiti. Ga'een boordichaas hoogganaa olaanaa gorsaa walabummaa gulaallii fi dhaabbileen jalatti argaman walabummaa gulaallii walabummaa dhaabbilee fi kanneen deeggarsa kennan hojii sadarkaa gaazexeessummaa guddisan hojjetamaa jiraachuu hordofuunidha. Keerii Leeks fuula miidiyaa hawaasummaa X irratti barreessaniin sagalee Ameerikaa hoogganuuf nagaafachuuf isaan kabaja jettee sagalee Ameerikaa miidiyaa idil-addunyaa murteessaa ta'ee fedhii Ameerikaa dursuuf kan ummata addunyaa guutuu waliin kallattiin wal qunnamsiisuu dimokiraasii akkasumas dhugaa babal'isuuf kennaadha jedhaniiru. Miidiyaan VOA yookaan sagaleen Ameerikaa torbaanitti hordoftoota miiliyoona 354 kan qabu afaanota 49 ni tamsa'a. Hoogganaan sagalee Ameerikaa amma Abraamowitis pirezidaantii Freedom House kan turee fi waggoota 24f gabaasa gulaalaa Washington Post kan turedha. Kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu dursuun isin waliin kan ture Anameen Shubbiseetii waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.